baay'ee galatooma. Asumaan immoo namoota ani baay'ee jaalladhu hojii isaanii baay'ee kabaju Yoosii Galoo Galaanaa Gaaromsaa Yoosan Geetaawun Leencoo Fiqiruu fa'aas jiru al tokko mileenaa kennaaf. Sirban dhaggeeffattu eessatti barte wantan immoo taaksiin fayyadamte. Warra waldaa dalgana ilaalaa jira. Ji'a ja'an darbu kan naada waliyyaatee. Sinuma biraan dhufa yoo ammaate. Asna fuulduratti gammadaan fa'aa jiru Abdiisaan fa'aa Biruukee fa'aa hunda keessa maqaa dheeftuu danda'u dooktarnaa fi Addis Oolan Saamishaa tuuta diraamaa kiyyoo baay'isoo akka carraatee kan walirra diraamaan kiyyoo har'a ilaalamee xumurama. Kutaan dhumaa diraamaa kiyyoo asuma jira jechuudha. Inni ilaalle waan ta'eef carraa addaas ni qopheessineerra warra addana jirtanii. Attamitti akka dhumu achuma dhattanii isaan gaafachuu danda'u. Walakkaatti sitti himnanaa jedhanii eegaa jiranii. So asumaan immoo namoota inni akka dhuunfaa kootti baay'ee galateeffachuu barbaadutu jira. Warra kaan miikii galateeffatee ture sila. As ga'uu koo fi har'a fiilmii kana hiriyoota koo wajjin iskiriiptii barreessee daayirektiivii isaa ofii kootii hojjedhee sadarkaa kana ga'uu koo fi namoota gahee guddaa taphatantu jiru. Inni jalqabaa akkamitti akka iskiriiptiin barreeffamu. Iskiriiptii jechuun akkasitti barreeffama. Kaaraktariin asitti barreeffama, aktingiin asitti barreeffama. Nama jalqabaaf iskiriiptii akkam barreessu na gargaare tokkoon galateeffachuu barbaada. Bakka jirtuutti ol kaatee dhaabbataa Biqilaa Asfaa. Baay'ee barbaadu iskiriiptii barreessuu isatu na barsiise. Isa qofaatu hin taane hojii maatii kana keessatti baay'ee ana wajjin namaa ture. Amma kaleessa galgalaatti. Moo har'a ganama sirraan biizii ture irra raakaasne biizii ta'uu baay'ee gaariidha. Isatu sana na gargaare. Lammaffaan immoo daayirektiingii irratti akka muuxannoo argadhuu fi akka ammaa kana duraanii manni barumsaa aartii ture. Har'a galanni Leencoo fayyadamu manni barumsaa Baanataa Akaadaamii jalqabeera. Inni kan daayirektiingii inni kan iskiriipti raayitingii immoo itti fufadhee ni yaada. Sana akkan baradhuu fi carraa guddaa kan naaf kenne. Fiilmii kana irratti immoo piroodakshinii fiilmii kana gaafa hojjennu torban tokkoof meeshaa piroodakshinii guutummaasaa tola kan nuuf kenne amma xiqqoo dhimma hunda isaa ol ta'anii nu gidduutti argamuu kan hin dandeenye obboleessa keenya Kumsaa Taammanaa sirriitti caagodhaan. So dhumarratti akka hin daganne namootni fiilmii kana ilaaluuf jecha magaalaa biraatii dhuftan as keessa jirtu. Namootni Adaamaadhaa akka dhufan quba qaba. Direedawaadhaatii namni ilaaluu dhufe quba qaba. Naa'amuu dhiisuu dandeessu namni Dubaay dhufee fiilmii kana ilaalaa jiru jira. Kaasu. Mee hunduma isaanii faamilii naa kennaafi. Dhaabbachiisee mana isaatti lixeeni. Okay, kanaafiyyuu hunda keessan baay'ee galateeffadhaa. Kiruun miidiyaa addana jirtan hundi keessan nu kabajanii waamicha keenya kabajanii addana dhufuu keessanii fi baay'ee ulfaadhaa. Baay'ee galatoomaa isiniin jedhaa. Dhumarratti galateeffadhee fixuu kana hin dandeenye sagantaa kana akkasitti akka miidhaguu fi galma kana eeyyamsiisuu keessatti piroosesii guddaa kan nu wajjin deeme akka obboleessaatti waan rakkanne isa gaafachaa bakka hundumaatti nu wajjiniin ta'e kan nu gargaaraa ture. Obboleessa keenya jedhu baay'ee hangafa abbaa keenya Gammadaa Olaanaatiif hamilee guddaa qabna. Isaan bakkeetta waraanaa sagantaa ta'an bichuu dandeenya baay'ee galatoomaa.